darrani mare mallakan darrani buga darrani arra johar tudwe bakala darwa hamza borana tudwe Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan akkam nageenyi keessan badhaadhaa bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isinaa dhaqqabu jecha egaa guyyaa har'aa seenaa gabaabaa Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa kan guyyaa muraasaan dura shira diinaatiin ajjeefame kan isinii dhiyeessu ta'a hanga xumura kiyyattii na wajjin tura. Seenaan gabaabaan Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa bara 1980 hanga bara 2021tti yookaan akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1972 hanga bara 2013tti Abduu Jabbaar Huseen abbaa isaa Huseen Gammadaa fi haadha isaa Ashaa Saguree irraa bara 1980 yookaan akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1972 aanaa Gaarfaa ganda Ambeentutti kan dhalate yoo ta'u obboleewwan dhiiraa 5 fi obboleettii dubaraa tokko waliin guddate. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa achuma Ambeentutti kan xumure yoo ta'u kutaa 7 fi 8 mana barumsa biiftuu Kajawaa kolleejjii qonnaa Gaarfaa keessa argamutti barate. Barumsa sadarkaa lammaffaa isaa kan kutaa 9 fi 10 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gaarfatti barate. Kutaa 11 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Dodolatti barate. Kutaa 12 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gaarfatti deebi'uun xumure. Qabxii olaanaa galmeessuunis bara 1999 yookiin akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1991 yuunivarsiitii Finfinnee gale. Barnoota isaatiin cimaa waan ta'eef mana barnoota seeraa yuunivarsiitiitti seera baratee digrii seeraatiin bara 2003 yookaan akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1995 eebbifame. Abduu Jabbaar Huseen biyyaa fi uummata isaa sadarkaa garagaraatti tajaajilaa tureera. bara 2004 yookiin akka lakkoofsa Habashaatitti bara 1996 irraa eegalee abbaa murtii ta'uudhaan godina Harargee Bahaatitti uummata haqaa dheebote tajaajileera. Inistituutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaa Sadaasa 17 bara 2008 kaasee hanga adoolessa 8 bara 2012tti leenjisaa ogeessota qaamolee haqaa ta'uunis tajaajilee ture. Itti aansuudhaan abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii kamittuu ta'e tajaajilaa ture. Hanga gaafa lubbuun isaa darbutti abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi kanneen biroollee ta'uudhaan tajaajilaa ture. Keessattuu hooggantoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa turanii fi ammallee hidhaa jiran kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa yookiin yeroo lama bara bulchiinsa TPLF fi ammas bara bulchiinsa paartii Biltsiginnaa yookiin Jawaar Mohammad Dajanee Xaafaa Hamzaa Booranaa Gurmeessaa Ayyaanoo bara bulchiinsa TPLF Addisuu Bullaallaa bara bulchiinsa TPLF fi kanneen kana fakkaataniif waahilota isaa biroo wajjin falmaa fi tureera. Kana malees Abduu Jabbaar Huseen quuqama mirga namoomaa fi mirga dimokiraasii lammiilee hundaaf qaburraa kan ka'e abukaatoo ayilan isaa waliin ta'uun eenyummaa amantii fi ilaalcha siyaasaa osoo hin daangeffamne nama siyaasaa beekamaa Obbo Lidatu Ayyaloof abukaatoo ta'ee falmuun bilisa baasuu keessatti shoora ol'aanaa bahachuun fakkeenyummaa gaarii lafa kaa'ee darbeera. Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa hagayyaa 11 bara 2021tti bakka waggoota dheeraadhaaf jiraachaa ture magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefamee kan argame yoo ta'u ragaaleen ni mirkaneessu. Abduu Jabbaar Huseen bakka maatiin hiriyoonni jaalatamtoonni isaa fi ummanni Oromoo fi Oromiyaa kallattii adda addaa dhufan argamanitti Adaamatti hagayya 12 bara 2021 sirna gaggeessaa taasifamee fi kabajaa olaanaa isaa maluun awwaalamee jira. Abduu Jabbaar Huseen goota beekaa falmaa mirga namoomaa nama jaalala namaa qabu kan saba isaa jaalatuu fi hedduu quuqamu ture. Abduu Jabbaar Huseen nama dhugaati. Maatii isaa jaalatu, kunuunsu, ilmoo isaaf abbaa gaarii fi haadha warra isaa abbaa warra gaarii turedha.
Abdul Jabbar haadha warra isaa aadde Suuriyaa Kadir wajjin bultii ijaarate abbaa intala durbaa tokko kan Hiree Abdul Jabbar jedhamtu ture. Lubbuun isaa jannatan haa qananiitu.